درسي كينيا درسي رياض الصالحين باب جتشودا باب فضلي باب جتشودا باب فضل دعفة المسلمين جرق جتشودا بسم الله الرحمن الرحيم باب فضله باب درجة كباتشوتي دعفة المسلمين للافو مسلماتا جنان للافو مسلموتا باب درجة كباتشو ساني هاسون للافو مسلموتا dadhaboonni muslimootaa jechuudha. Walfuqaraa ammas fuqaraa'onni miskiinonni muslimootaa baaba darajaa isaan qabanu dubbanna. Darajaa fuqaraa'in muslimaa qabu. Walhaamiliina ammas baaba jechuudha dhodhokataan isaanii qabu dubbanna. Dhodhokataa baaba darajaa namni dhodhokataa isaan keessa jiru qabullee dubbanna jechuudha. Nama namni takkaa maqaa isaa naasofne, nama namni takkaa waa'ee miidiyaa irratti illee takkaa ol hin baafne dadhabaa lallaafoo jechuu bar kan akkanaa darajaa isaan qaban dubbanna nama muslimaa jechuudha. Qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol taa'anni jedhe. Wasbir yaa nabi Muhammad wasbir hidhi nafsaka nafsii kan kee hidhii jedha rabbiin. Hidhi nafsii kee maca alladhiina isaannanii wajjin hidhi yadcuuna isaanan waammatan isaanan kadhatan rabbahum rabbii isaanii bilghadaati ganamaa fi walcashiyyi galgala keessatti ganamaaf galgala isaanan rabbiin isaanii kadhatan wajjin ofidhi nafsii kan kee yuriiduuna kan fedhan haala ta'aniin isaanan kadhatan sunu wajahahu fuula rabbii kan fedhan haala ta'aniin yeroo rabbiin gabbaran yeroo rabbiin kadhatan fuuluma rabbii fedhanii kan kadhatan sanii wajjin januma si fayyadu sanuma wajjin lubbuu kee hidhi walaa ta'aduu hin dabin yookaawu hin jallatiin yookaawu hin qaariin aynaa ka ijji kan kee hin jallatiin aynaa ka ijji kee lamaan anhum isaan irraan jallatiin jari kun miskiinaa hojjettee egguu jedhi tureessaa yookaan namni jechuudha jajjabaan dhufe achi laaliin jaruma sii wayyaa jedhaan rabbiin nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam. Kana keessatti darajaa muslimtoonni faqiironnii fi dadhaboon lallaafoon qaban irraa dubbata warra ibaadaa qaban irraa jechuudha. Waan haarisaa irraa jechuudha. حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقل إرقام ربي تندقى جت حارثان يقول كان جر إرقام ربي على ميد أقامي أخبركم إسني فنوديسا غاري إسني هديسو يوكاو مغافيد إسني هديسو بأهل الجنة نما جنة آمي إسني هديسو نمني جنة أينيو سني هديسو مي جد إرقام ربي صلى الله عليه وسلم جدن فكأنما قالوا نعم كوان جدنيت أتشين إرقام ربي كل ضعيف شوف نمدد دباتي جد نمني جنتا شوف نمدد دباتي متضعف نمدد تفسيفا ماتي نما في يدد دبا متضعف دد تفسيفا ماتي نما نمنون دو الرجة جتشو بر لو أقسم على الله وطوني فككتي جتشو ربي الرد لأبره Rabbiin isa qulqulleessaa jedha ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin isa qulqulleessa. Alaa dhagaa ukhbirukum isiniifan odeessaati. Ookaa uumamee isinii odeessu alaa dhagaa ukhbirukum isinii himu bi ahli naar warra ibiddaa immoo isinii himu jedha ergamaan Rabbi. Jedhan saabaan ergamaan Rabbii ni jedhe egaa kullu cutulliin cufa jechuudha goggogaati. Cufa goggogaa. Cutulli jechuun goggogaa. Cufa goggogaa cutulliin jawwaazin walitti qabataa kan ta'e jedhan. Jawwaaziniin kun immoo walitti qabataa. Yookaan immoo walumatti kullu cutulliin jawaaz cufa jechuudha goggogaa walitti qabataa ta'e. Namuma akkanumatti waa walitti qabatu goggogaa kan waan gadhiifne jechuudha. Kan duniyaa isaallee namni nagarre kan diinii isaallee namni nagarre. Mustakbiriin kooraa immoo kan ta'e. Sanuu kan kooruu jechuudha. Nama akkanaatuyyuu kan ibiddaatii dhagahaayii nuun jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi Bukhariin Muslimii. Gaari cutulli jechuun alghaliidhu jaafii isa goggogaa ta'e jechuudha. Furdaa goggogaa ta'e jechuudha. Akkanatti fassara Nawawiin. Alghaliidhu furdaa aljaafii goggogaa kan ta'e. Maaliifi rabbiitiyyuu sifa jechuudha. وليد بن مغيراتي كان ينجد الصفة قولي عطل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين أتشكي عطل كوني غليظ فرداتي فالسلام إذا كان أفو فردا غوغا كان يتينم تيسونو والجواز يتوني مو بفتح الجيم وتشديد الواوي تكراني
وبالذاء زايد قراني زايد قابدون قراني وهو يسين الجموع ولتك أبتشورا جواز يجون إمو ولتك أبورا المنوع قوتشورا وولتك أبديك هاتي قوتشورا سنتيو جواز جرامة وقيل جرامة ضخم فردا اللي جرامة مختال وكورا اللي جرامة كان تسد عادة الإيرة وي غاري إذا ججلت اللي جرامة مختال جتشون كان ججلت كججلت جتشون مختال جتشون في مشي ديم ساكيسا كان ججلت وقودي وكانت ججلتا كورا كديمو سن إذا كانت الريب الدا وقيل جرامة القصير البطين قصير فردا القصير غبابا البطين برشي اللي جرامة جا قيلا رام في دانيسين كن إن شاء الله وكان اللين جنو إن شاء الله بطينغا كان حرام غران ساغوته يوته مالي حلالا كان غونته وامن يو يچودا خني بدان توجن غباب متديسا كان را كان ارغنو مالي جنان نمني دالا فاني في نمني جچودا ددبسي فمان اكا ور جنتاته راهو بن مسلم تو تراجي چودا جوبا ورم مستكبر ورم عتل ور غوغاني مجواز تيمو كني بداكته راهو بن جچود اديمني دبا لما فافي غاريدا ألو في مه إبلا مفاشن تمي سدفان قال وانا بيباس سالم سعد سعدي رضي الله عنه قال مر رجلا يا بوني درب قرباني على النبي جنان اللهم صل على محمد وسلم إرجما ربي رنيدو ندرب مر ندرب رجل قربان توكو جتشور على النبي إرجما ربي ردو في دبري فقال نجد لرجل قربان عنده إرجما ربي برجالس تاته موني جد قرباتو كنت في درب جنان قربان إرجما ربي برتا أجر موني جد ما رأيك في هذا فقال لرجل عنده فقال نجد إرجمان لرجل قربا عنده إسا برجل جالس تاته نجد إرجمان ربي مال جد جنان فقال نجد ما رأيك في هذا مالي ميا نيكي غربا كان كيدتي مالي يادا جدين غربا ويد فيدا برفتي جنان يو غربان تو كومو إرجما ربي بلاتا أچمان إرجما ربي إيجا غربيتي دي برفتي وهاي غربا كان كيدتي مالي يادا إرتا يا غربا إنان فقال نجد غربيتي هو رجل جتشور إني غربا من أشراف كبجما نماتي جدين من أشراف الناس كبجما نماتي خمال جدين هذا قارد هذا إنكو والله ربي تكاكد حري حقيقي إن خطابة حري جتشون حقيقي جتشون حقيقة رغادا إن خطابة يوغرسي أيون كها يو جتشودا إن خطابة يوغرسي قارد أيون كها إسا هيرم سي فموتي إسا هيرم سي فموتي يودبت إن خطابة كو يودبت يوكا يو جتشودا هاسي جتشودا بر ayyuun kahaa heerumsiifamuutti isatti isaa heerumsiifamuun yoo haasawe yoo jechuudha jaarsummaa miti yoo dhaqeemman tokko haasa'e isaa heerumsiifama jechuudha bar wa'in shafaa yoo magantaa tokko seene jaarsummaa tokko immoo yoo seene ayyushfaa isaaf magantaa seenamuu yoommoo seename in araarsa jechuudha fasakata amman faarsaadhaaf ni gara julechata kanatti faarsaa bar yoonni gaayaa jaarsummaa wayi dubbate namni maraaramti yoonni immoo jechuudha dhaqee nam tokko naa kennaa yookaan immoo ebeluu kennaa jedhee namuma wayi dhaqee dubbate haasa'e itti heerumsiifamaa anama akkanaatiin jedhee faarse gurbaan fasakata rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni callisee summa marra rajulan aakhar eegana ammas dhufee darbe gurbaan biroo wayi ammas dhufe فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي نجد ما رأيك في هذا ميسا كان كيستو مال جت تجاهي جري كان يسمى لي كان جتتي إذا كان كيستو مال جارت جنان فقال نجد يا رسول الله يا إرجمان ربي هذا رجل إنكم قربادا من فقراء المسلمين فقير توتا مسلمان راكنيتي فقير مسلماتي هذا إنكم حريون حقيقي إن خطب الله ينكح إن خطب يورك حاسة يجد يو حاسة هيرم سيفو نما فوسيسو يوكي وفي فودو يبربادي الله ينكح إساتين كنا مجد
إن كنا مترين مسيفهم يوكاو محاسن سابقا نجيفهم وجد وإن شفاعة يوم ما جنتا وإي سيننا ما ولي ترى أرسل جري ألا يشفع إن أرارف مجتشو نمني شيء إن أرارمو وأني فقيرة يبجتشي جين وإن قال يوجد ألا يسمع لقوله يون نوان توكو جد وإن قال يوجد جتشوي يو نمتي تكون قياسي جتشوي ألا يسمع إن أقامو نمتي تكنا جلاي إن أقامو gaariidha liqawlihi jechi isaadhaa waan dhagahamu je faqaala rasuulullaahi sallallaahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe gaaduuba haasaa jara lamaanuu fixee kan jara lamaaniinuu kan gurbaan kun haasaa jiru fixee ka'ee faqaala ni jedhe ergamaan rabbii haadaa khayrun isa kanatu irra caala jedhe haadaa khayrun isa kanatu irra caala min mila'il ardi nama dachii guutuurra isa kana caala jedhe subhaanallah nama dachii kanarra jiru guutuurra isa kanatu caalaa mithla haadaa nama ammas nama akkanaarra yookaan immoo nama akkanaatu immoo ammas irra caalaa nama akka isa dadhabaa kanaatu caala malee inni duraa sun waan tokko guutuun addunyaa guutuun dachii isa duraa sanaa amma dadhabaa isa kanaa tokko mazzantu jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi Bukhariin Muslimi qawluu jechisaa hariyyun jechuun huwa bifatil haayi wa kasri raayi wa tashdidil yaa'i itti qaraanee ay haqiiqun jechuudha dhugaadha jechuudha waqawluu jechisaa shafaa'a jechuun bifatil faa'i fathaa faa'i itti qaraanee gaari yashhadu li hadha alhadis yushhadu isaaf ragaa bahama jechuudha isaafi ragaa bahamee isaaf araarfama jechuudha gaari isa kanaafuu jechuudha bifatil haa'i itti qaraanee isa kanallee shafaa'a kan شفاعة لهذا الحديث قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتشوت في دي فسره إذا كان أفو دي إذا كان رغبا موتون نينو تيرغن نمالي جنان نمني لافان namni jechuudha dadhabaan akka ni racaalaa ta'e irraa hubanna jechuudha. Namni ammas addunyaa kana keessatti namni waan qabne yookaan namni gara gadii jiru jaarsummaan isaallee nagaamu yoo inni nama haasayate illee ittiin kennamu akkas ta'e jechuudha. Irra caalaan immoo isa jechuudha subhaanallah. Hadiisni 254 waan Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qaala ni jirgamaan rabbi ihtajjatil janna ni dhaaddatte yookaan ni falmite maaltu ولتي فالمتي احتجت الجنة والنار احتجت والفالمتي النار يبدي في الجنة جنني في والنار يبدي الفالمتي قياتك والفالمتي فالمين ما قجيسيت فقالت النار يبدي نجت في الجبارون نكيست تهود أو الركو كورا نجت وكاو مجبارون أنكوني ورّي ظالم توني نكيست تهود جت جازامني ورّي نما ميدان وني ربي ميدان وني لبوا في ميدان وهندي جراتو نكيست تهاد جت جازامني سبحان الله والمتكبرون ورّي بوبونا ورّي كوكورا نكيست تهود وقالت الجنة جنني مونجت في الضعفاء الناس نكيست نمل اللافان ما تتهاد ومساكينهم مساكين إساني نما وان قبن فقيرو إساني تنكيستي تهارا جت جنني فقد الله ربي نمرتس بينهما جدو سلماني نمرتس إنك الجنة يا أتيا جنة جدين رحمتكوتي رحم بك من أشاء yaaboo siinin mararfadha abbaan fedhe siinin mararfadha siinin rahmata godha abbaa fedhee fi siinan rahmata godha jedhe rabbiin wa innaki naaru atimmoo yaa ibiddaa jedheen adaabi adaaba kiyya natu si uummate gaari u'adhibu biki siinan jechuudha azaba man ashaa'u abbaa fedhe siinan azabaye walikleeykumaa isin lamaaniifuu alayya narratti tahaadha isin lamaaniifuu tahaadha alayya narratti mil'uhaa isii guutuun isin lamaaniifuu natu anarratti tahaadha isin guutuun maaf olloltu jeen rabbiin subhaanallah rawaahu muslim hadiisa kana odeesse hadiisa kanarraallee gabaabumattoonni nuti argannu maali jennaan namni lallaafaan masaakiinni akka inni warra jannataa ta'e irraa hubanna jechuudha namni boonuu fi namni nama miidhuu fi mustakbir jarra akkanaa akka warra ibiddaa ta'e irraa hubanna jechuudha waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله قال نجد إنه جد إرجمان شانين يوكا دبين لا يأتي الرجل ندف قربان
العظيم قدا كنتي الثمين فردا كنتي يوم القيامة قيا قياماني دفجر إرغمان صلى الله عليه وسلم لا يزن كان مزن حالتين عند الله ربين برتي كان مزن حالتين جناح بعوضة أنغك أوچو بوكي كان مزن حالتين ربين برد فإلمنا ما فردان قدان kan jechuudha akkaan furdatu kan akkaanarra kiiloon isaa meeqa baasu guyyaa qiyaamaanii dhufaa kan hanga qoochoo bookee mazzanni haala ta'een jechuudha. Subhaanallah, muttafaqun alayhi Bukaariin Muslim. Hadiisa kanarraallee wanni nuti argannu namni guddateedhaaf jechuudha yookaan furdateedhaaf yookaan jechuudha jabaateedhaaf kan jannataa hin ta'u jechuu irraa hubanna jechuudha. Subhaanallah. Hadiisni 256 waan Abii Hureyraarraa anna imra'atan qaallittiin tokko سوداء قراتي خنيتاتي كانت نتاتي جدا أبي هريران تقوم المسجد كان مسجد كل ستتاتي كان مسجد كل ستتاتي أو شابا تقاومو درجة سويتي كان مسجد كل ستهي غاري ففقادها إرغمان ربي سي نيد أبيسي isini dhabe gaaysi dura masjida qulqulleessu kana yookaan immoo gurbicha dura masjida qulqulleessu kana ni dhabe ergamaan aw faqadahu jedhaara yookaan immoo isa ni dhabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni dhabe masjida keessa fasa'alani gaafate anaa isirraa takkaa immoo aw anhu isarraa ni gaafate takkaa ergamaan rabbii faqaaluu ni jedhan maata ni du'ee bar qaala ni jedhe ergamaan afalaa kuntum sayin taatanii maasin isin maaliif hin tahin آذنتموني كان بيكسفتن ما فين به إسا كان نتك بيكسفتن ما فين أفلا كنتم سلما فين سين آذنتموني به كان نتك بيكسفتن ما فين فكأنهم أكوانسان سأقروا تكيفتني أمرها أمريسي تكيفتني بحسين تقاو أو أمره تقاو أمريسي تكيفتني بح إنه مسجد كل ساو في يسرات النار أو في يقولي داتي بح كان مالنا مزير جماران چنكين إرجمات من يكوان تكيفتني لكن أولني تجري سبحان الله فقال إرجمار ربي نجري دلوني نأكيكا على قبري سيرتنا أخيكا أو قبرها قبري سيرتي تكانا أخيكا جري إرجمار صلى الله عليه وسلم فدلوه إساكيكا فصلاني صلاتي عليها سير صلاتي قبرتي سنرتي صلاتي إرجمان ربي ثم قال نجد إن هذه القبور يا بو قبرين كوني جنان قبرين كون جري إرجمان مملوءة قوتم تودا ظلمة دكانان قوتم تودا جنان دكانان قوتم تودا جري إرجمان أي على أهلي سيرتنا ميسي كيسا جرورتي دكنا قوتم تورا أكاز جيچون قبري كيسا إفان انجرو قبري كيسا مبراتين انجرو قبري كيسا خرازين انجرو شاما قفصيفتون انجرو قابر وإن الله تعالى ربي نمول تعاتي جيچون ينورها إسيني إفسا قبري كان لهم إسانيم نإفسا بصلاتي عليهم صلاتكو عليهم كان نساني رتي صلاتو جيچا ربين قبري ساني دكنا انغوتم تيف صافي جرر كمان ربي صلى الله عليه وسلم متفقون عليه بخاري مسلم قوله جچر كما ربي جچي سا جچو لتقمو جچو هو بفتح التاء وضم القاف تقرانه اي تنكسو نتيسي جچو دا غا يوكاني قلقلسيتي جچو داي مسجد كان جچو gaa taknuusu ni qulqulleessiti jechuudha. Wal qumaama jechuun alkunaasatu kunaasaadha jechuudha. Aazantumuunii jechuun bihaaza alhamza bimaddi alhamzaa maddii hamzaa qabuun qaraanii hamzaa maddii qabuun aa jenne ay a'lamtumuunii maam nan beeksifne jechuudha. Nan beeksiftanuu duwwee jettanii yookaan duute jettanii silaa gaarii nan awwaalaati irrattiin salaatee qabaraayii jedhe ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam.
hadiisa kanarraallee gabaabumatti nuti argan namni diin qabaatee jennaan wala sarraatanya wala quulii wala mana namaa hojjechuu wala masjida xaragu wala maal gochuu ilaallatu jechuudha shayaan islaamaa ati diin qoma keessaa qabaachuudha laala jechuudha subhaanallah ka jannataa ta'uun illee guddina kee qabeenyaa kee beekumsa kee miti imaana qabaachuu diin qabaachuu keeti jechuudha waan abiduma ureeraarraa qaala jedhe qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe rubba hedduudha jedhe hedduudha ashaasa kan mataa baakaa yookaan mataa jechuudha gubaar qinciicaa kan ta'e mataansaa yookaan quttaawaa kan ta'e agbara jechuudha kan miila dhukkee ta'e agbara miilli isaa dhukkee kan ta'e yookaan miilli isaa miila duwwaa deema miilli isaa dhukkee kan ta'e jechuudha quttoo kan ta'e madfuu'un deebifamaa kan ta'e bil abwaabi ulaarraa deebifamaa kan ta'e hedduudha jedhu ulaa namaarraa alani nama bira dhaqullee namni illee jaallatu barsabaanni mataansaa mataa waan ittiin muratu hin qabu qiciicaadha miskiina ammoo miilli isaallee quttoodha caammaatti uffatullee hin qabu madfuu'un deebifamaa dhagaa deebifamaa kan ta'e balbala namaarraa jedhe namni ni jibbagaa xurii kee fuutee ol nutti galaartaa je'aanii ni jibbaa namni akkanaa hedduudha jedhe ergamaan sallallahu alaihi wasallam law aqsama ala Allah ودوني ككتين منكنا كن ربي الرت لا أبره ربي نسا كل ليسا يتوني تكاي يا ربي وانا كنا قد يجري ربي الرت ككتي ربي نمو مكاكايسا والله يا ربي وانا كنا قد شوك أبدا جريتوني ككتي ربي نقوم سنا كاكايسا كل ليسا يجري رسول صلى الله عليه وسلم نمنكنا هدودا رواه مسلم تديسا كنا وديس حديثا كنا راليغا باب متيوني نترغن نمالي جنان قوله جتشيسا مدفو مرفوع بالابواب جون اي ابواب الملوك والامراء اكاس جچودا بر uloolee mootummaa laallee uloolee jechuudha warra hangoo laallee ni deebifama ati been mangistii bira dhaquun isiin ta'u jedhama ulaa namaa laallee ni deebifama jechuudha abbaan illee woonatti hin dhufini bochumatti nyaadhu jedhee kennaaf jechuudha yoo nyaata wayii ta'e illee waan akkanaati jechuudha hadiisa kana laallee gabaabuma wanni nuti fudhannu namni jechuudha miskiinni yookaan namni jechuudha diin qabu yoo miskiinoomillee yooniif jechuudha akka inni nama faajira mushrika munaafiqa caalu irraa hubanna jechuudha akka inni kan jannataa ta'e illee irraa hubanna jechuudha inshaallah. هديمني كانت آنو إيران اتفاقاتا بكا كان بولا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالله التوفيق.